Galanni waaqa keenyaaf haa ta'u hundumti keessan akkam jirtu. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ameen nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu.
Warri live irraan hordofaa jirtanis walli kallattii kamiinuu hordofaa jirtanii hundumti keessan nagaan isiniif haa ta'u. Waaqayyo yeroo kanas carraa nuuf kennee akka waliin akka kanatti isa waaqessinuuf nu kenne maqaan isaa ulfaatu. Carraan nuuf kenname kun carraa baay'ee guddaa, carraa baay'ee bareedaadha. Kanaafi carraa kanatti fayyadamnee yeroo itti sagalee Waaqayyoo dhageenyu ni qabaanna. Waaqayyo nu gargaara. Waaqayyo ulfina isaa fudhatu. Ameen. Waaqayyo ulfina isaa fudhatu hin jedhe. Haleluuyaa. Amen. Gooftaan jabaadha. Jabina keenya miti Waaqayyotu nu gargaaree har'aan nu ga'e. Kun waan salphaa miti. Kun waan salphaa miti. Waaqayyo ulfina fudhatu. Amen. Rabarra sokopo kopli varakava. Mekka jedha Waaqayyo jedha. Waaqayyo Ulfinni siif haa ta'u jedhaani. ulfinni siif haa ta'u. Guddaan akka kee hin jiru, jabaan akka kee hin jiru jedhaani ammayyuu dabalaate. Akka sagalee Waaqayyoo keessaa mata duree akka jedhuun yeroo gabaabaa fudhee sin tajaajila. Kaakuun hin daangeffamu mata duree jedhuun sin tajaajila. Kaakuun maaliin ta'u hin daangeffamu. Kaakuun gosa iddoo lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Kaakuu namni waliif galu, kaakuu waan namni walii galu, kaakuu namni walii galu. Isa kanatti iddoo lama saditti qoonnee ilaalla. Kaakuu namni namaaf galu inafa amma tokko deemee inafa amma murtaa'e tokko socho'eetu hafuu danda'a. Kaakuu namni namaa galu tokko. Yoo akkasan si godha jedheesi iddoo akkasii si kenna yoo jedheesi akka kanatti si gargaara yoo jedheesi hamma tokko turee maal ta'uu danda'a? Hafuu danda'a. Hafuu danda'a. Yookiin immoo dhiisa booko nan irraanfadhe jechuu danda'a. Yookiin nan dadhabe bakka jechuu danda'a. Gaaf sana garuu gaafa jalqabaa sana kaakuu gale. Kaakuu galee namni kaakuu galee diiguu danda'a. Kaakuu galee diiguu danda'a. Waaqayyo garuu akkas miti. Waaqni nu waaqessinu kuni waaqa kaakuu galee diigu osoo hin taane waaqa isuma kaakuu jabeessudha. Mee macaafa qulqulluu keessaa yoo dubbistanii gooftaan Yesuus Kiristoos akkas nuun jedhe. Akkas nuun jedhe gaafumati du'aa ka'eeti iddoon sini qopheesse. Deebi'ee immoo dhufeetan sin fudhadhaa ana wajjin jiraattu. Kun kaakuu guddaadha. Inni lammataan gaafa gooftaan Yesuus Kiristoos lafarra ture sila araddaa keenya dhiisnee waan hundumaayyuu dhiisnee si duukaa buuneerra wanti nuu ta'u maali? Jedhaniitu gaaffii gaafatan gooftaan Yesuus Kiristoosiin jechuudha. Gaaffii gaafatan. Gaafa Yesuusidhaan gaaffii gaafatan anaaf jedhee namni araddaa isaa dhiise. Anaaf jedhee namni ofiisaa gane waaqa irratti dachaa dhibbaa lafarratti dachaa dhibbaa. Argitanii lafarraas kaakuu qabna waaqa irraas kaakuu qabna. Indaa'um kanarra dabarsee immoo lafa ejjeti miilla keessanii dhaqu yunan eebbisa mata duree isa jedhu yuumoo qabna. Yeroo tokko tokko seexan haalaan kaakuu keenya madaalla waan keessa jirruun kaakuu keenya madaalla. Kaakuu haalli waliin hin madaalamu. Ati har'a lafa onarra jiraachuu dandeessa. Nama gatamaa ta'uu dandeessa. Nama gatii hin qabne maqaan hin qabne ta'uu dandeessa. Waaqayyo immoo gaafa hojjetu akkaataa isa kan Waaqayyootti immoo nama maqaa hin qabne fuudhee maqaa itti godhee nama iddoo hin qabnetti iddoo godhee nama hin kabajamne tokkotti fuudhee wambarii laatee kabajuudha. Maayina garee ko balbala duraa fuudhee
Muddukai waaqayyo gaafa fuudhee ol teessu barbaadu balbala duraa kaase malee mana mootummaa keessa biiroo mootummaa keessa yookiin dorgomamee miti wanticha lalaa. Kanan dagatina. Biiroo mootummaa keessa dorgomamee osoo hin taane barrii duraa ka'e. Ilaame jara keenya. Inni caalu kakuu nurra jiraachisaati wanti caalu. Kakuu waaqayyo nurra jiraannaan kakuun hin dangeeffamu. Haalaan hin dangeeffamu. Iddoo jirruun hin dangeeffamu. Waan qabnuun hin dangeeffamu. Seexanaan hin dangeeffamu. Yeroo baay'ee saammoo nama kakuutti lolatu baay'ata. Arrabatu baay'ata. Jechatu baay'ata. Seexanni wanti inni barbaadu wanti inni cimaan waan sana si harkaa rukutu. Kakuu sana si harkaa rukutu. Abdii keenya jechuudha. Kanaafiti Yesuus isa jalqabaa sin dubbate isa xumuraa sin dubbate. Mee akka jedha ani kakuudhaan jalqabe jedha. Ani kakuudhaan jalqabe jedha. Kakuudhaan xumura jedha. Kakuudhaan jalqabne kakuudhaan xumura nuyi. Inni kakuu si gale eenyudha yoo jettan waaqayyo. Waaqayyo immoo kakuun diigusi indagatu si irraanfatus akka majaamni qulqulluu jedhutti. Mee salphaamatti seera uumamarran isin dhaqee waan gabaabatti oliin ilaalla. Waaqayyotu kakuudhaan Abrahaamiin waame. Abrahaam otoo maatii isaa gidduu jiru otoo lammii isaa gidduu jiruuti waame waaqayyo gaafa waame. Maatiin isaa warra waaqa tolfamaa waaqeffatanidha. Waaqayyo immoo Abrahaamiin barbaadeera. Yeroo tokko akkaataan carraatti waaqayyo nu waame kuni waan salphaa miti. Waamichuma keenyaaf galateeffachiisu nurra jiraata. Waamichuma gooftaan nu waame kana. Hundatu waamame miti obboloota hundi waamamne. Nama hundumatu waamame otoo hin taane maatii kee keessaa yookiin immoo jireenya oddoo jirtu si duwwaatu waamamuu danda'a. Hallelujah. Kan hojii hojjetuuf kan gooftaatti amanu jechuun inni garaagarummaa qaba. Garuu kan waaqayyo hojiidhaaf waamu yookiin immoo kan ofiisaa godhatee waamuti nama muraasa duwwaa. Dhageetu waaqayyotu akka godhe egaa maal godhe beektu si dhaqee hin waame eessaa waame yoo jettan waaqayyotu dhaqeetu maatii isaa gidduudha kottuuti baay'ittiin jedha. Abrahaamis waan waaqayyo jedhe kana tole jedhe. Tokko tole jedhe inni nagee bakka inni nagee. Namni baay'een amma itti lallama wallaa keessa lallama dhabuu miti rakkinni baay'een dhagahuu dhabuudha malee qalbeeffachuu dhabuudha. Yoo asiin itti himtan asiin keessaa hambaa. Mirgaa yoo dhagee mirgayya asiin yaa natti fakkaata. Hallelujah. Hin dhagee waaqayyo wanta inni jedhu walii galee. Isa lammaffaa hin ba'ee isa sadaffaa naman. Eessatti ba'e yoo jettanii gaafa waaqayyo waamu waan uumame mana fooqitti galchuudhaaf hin waamin fakkaatu amma waaqayyo lafa onaatti baase waaqayyo. Abrahaamiin waame. Ilaame jiran waan ol ka'aa wayirraan jalqabu kakuun gaafa jalqabu. Bakka batigil wayidammoo bamidira bada ijamran. Lafa onaa keessaanitti jalqaba. Yaa'uni qulqulluun gaafa dubbatu gara lafa onaatti simbaasaa waan laphee kommo sittan dubbadha. Wada midira bada xaawulloo yalibben qaalin naggaralu ila. Waamamuuf waamicha si jedhu isa yeroo biraatti fufna. Garuu in waamamee gaafa achi ba'u lafa onaatti ba'e. Lafa onaa immoo uffata geeddarachuun hin jiru. Shaaworii yerootti fudhachuun hin jiru. Misaaf iraatis hin jettan kun hin jiru. Lafa onaadha. Alga gaarii qabdu shaaworiin gaarii hin jiraan hin jiru. Lafa onaadha. Lafa onaa aduu jira. Bofafaa jira. Wantoota nama nyaatu malee wanta nama laatutu hin jiru achi keessa. Achitti waame waaqayyo.
Hata uga kakun nama yellasi suwante ravi nama wame ila ninuwame ama nama wante wakayo lamu ona kesa waka wa basudan daw ebba basudan daw da wante da gafa wame sanyi ke akka cirrace gala nan bai se jere male karatta si ajje san jenne wakai nammi karatti du sa kamera yo jetani otomaka ko kabuyi nammi karatti du nama wakayo nage nama kara wakayo rande debine da male nammi kara wakayo rande debu indu sinya tamus wakayo galanna taw ejira yesus jara ega gamu macabu kullu kanatti debitani otama demu ega amma Abraham kakutu milla sadu kacir indaw mal jere wagayo kanati epistu hinebifama kanati abarte yummo malta inabarama lava fanne milla keti dage onduma simnan kenna dari hamma dari den saballi sayde wagayo gawatte dubbatu kana bare muges unga kusa guddat kakuwa kayusa guddat isa waqayyo jere isa waqayyo ummata kanan jere dacho nama kana nakana ma dhuunfaatti Abraham keessa maaltu jira isa boddeetti dhumna Abraham keessa maaltu jira isa jiru boddeetti dhumna haa ta'u gaa Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u gaggammada Waaqayyo guddaadha nu gargaara Muhammad gaggammada gooftaan jabaadha jira gooftaan mana Yesus ta'u murakkitin ta'u mana Yesus ta'u moome dukkanumti wayin ta'u yeroo baay'ee isaa dukkanni fi Yesus waliin galan Yesus ifa dukkanni dukkan hin baaf jechuudha Yesus hin baa mana baaf malee Yesus mana dukkanaati ba'eef hin beeku takkatee baa levara soko beekava levara klasi peni mene mara levara otoma deemuun kakuu dhagee ba'e waan ta'eedhaafiti Abrahaam boqonnaa 15 yoo dhattanitti abdii kutate waan Waaqayyo naan jedhe kuni waan hafeef waan tokko iyyuu kanaan booddee hin jiru wanta jedhuunitti of amansiisuu barbaade maal isaa ilaale Abrahaam tokko haala isaa ilaale lama umurii isaa ilaale inni sadaffaan isa yeroon ture waan yeroon tureefiti maal godhe yoo jettani Abrahaam abdii kutate eege kanaan booddee umuriin wanti Waaqayyo naan jedhe kuniifi umuriin korra jiru suni waliin dhufu waan ta'eef hafeeraa haleluuyaa akka jedhee faarfatan Kaakuun bultee dubbiin bultee obsa nama fixachiifti otoo dhuftee guyyaa murtee yaaddoon koo ana gadhiifti Kaakuun bultee dubbiin turte obsa nama fixachiifti otoo dhuftee guyyaa murtee yaaddoon koo ana gadhiifti labarabo dhuguma gaafamti waan tokko waadaan nuu galamee nama biraas waan tokko tanaa dhuu gaafa bulu namatti hin tottolu amma isa Waaqayyo naan jedhe ton taane isa mana koo keessaa kanatu na dhaalaa maal isaa wajjii walitti fide Abrahaam yoo jettani wanta keessa jiru wajjii walitti fide kottaa dhaggeeffadhaa nuyi amma rakkina keenya ton taane amma kakuu keenya keenya haleluuyaa baay'een dubbadha irran deebi'a ati amma rakkina kee keessa ton taane amma kakuu kee keessa hamma kakuu keenya malee hamma rakkina keenya hamma qabeenya keenya hangi kan kakunu gale samaaf lafaaf samii uume irraa baasa ta'eedha waan ta'eedha inni immoo maqaan isaa jiraata inni immoo maqaan isaa jireenya laata
Inni immoo maqaan isaanii hallelujah. Karaa namatti agarsiisa. Raaka bara. Inni immoo kattaa keessaa bishaan yaasa. Inni immoo karaa qilleensi hin jirre karaa garaan hin jirre qilleensa keessaan karaa baasa. Inni immoo waan hin jirre keessaa waan jiru baasa. Amen. Hallelujah. Amen. Waaqayyo gaafa nuu kakate namatti amanee doon taane ofiisaatti amanee nuu kakate. Ofiisaatti amanee si kakate malee waaqayyo namatti amanee siif hin kakanne Yesuus. Amen. Hallelujah. Kotti dhaggeeffadhu argaasii qaba. Haalli ilaaltu si sodaachisaadha. Iddoon ati jirtu si sodaachisaadha. Waan namni siin jedhu sodaachisaadha. Barri keessa jirtu sodaachisaadha. Garuu ergaa tokko see qaba. Hallelujah. Kaakuun hin dangeeffamu. Amen. Hallelujah. Amen. Kaakuun dangeeffamu hin qabnu nuyi. Amen. Kamidhaan iska samaa ikidaan allen. Amen. Lame manni keenya waaqarra isa waaqarratti galla malee jireenya ishee firoo barbareerra isa caalu waaqayyo Kaakuun nu gale bolota. Yeroo hundumaa wanti anaan jajjabeessu isa waaqarraati. Kottaa lafarraa hin jiraatin asin isa waaqarraatu caala. Jireenya isa waaqarraatu caala si mana keetiif kan taa'u kan caalu isa waaqarraati. Amen. Hallelujah. Amen. Asitti duwwaa waalamtas duwwaatti dhumtu jenne waaqayyo. Maaliif yeroo baay'ee isaa kakuu baatanii naannoo namoonni yoo jettanii yoo namni karaa waaqayyo irraa gore tokko kakuun sun hafuu danda'a yookiin immoo naannoo ta'uu danda'a akkaataa waaqayyo barbaadutti namni hin deemu yoo ta'e. Maaliif yoo jettanii namni yakka yoo hojjete waan qajeelaa godhee achumatti itti fufeema yakka yoo hojjete inni qajeelin isaa hojjete achitti haa fayyadama caafni qulqulluun. Gaafa namni immoo hallelujah. Gaafa namni kakuu sanatti deebi'u immoo kan sin dhibu keessa achi ka'eetu immoo isaa lakkaa'amuu jalqabaa jedhama caafni. Karaarra jallinaan ati nama ajjeefnaa waaqayyo dhaqeessi faana nama ajjeesu. Ati waan barbaade goonaan dhaqeessi faana waan barbaade hin gootu. Maaliifiti mootummaa isaatu mootummaa qajeelinaa waan ta'eedha. Israa'eloonni kakuu guddaa qabu turan. Sababa isaa yakka godhaniif garuu ela gaafa waaqayyo Israa'eliin waame dhuunfaa qottiin jedhee isinan jaalladha dheeni isin anaaf hojjettu dheeni gaaf tokko garuu yaada waaqayyo keessaa gaafa isaan godhanii jedhaniiti. Ila waaqayyo immoo dabarsee waggaa 400 fi 400 meeqa? 470 dabarsee waaqayyo harka garbummaatti dhaqee isaan laata. Achi dhokee wanti dhokee isaan dhiichise wanti dhaqee meme waan barbaadu akka isaan garbataan kan godhe hojii isaaniiti malee hojii waaqayyoon turre. Kaayyoon waaqayyoon hin hangafniti. Biyya isiniif ta'u biyya aannaniif damma baasutti isin galchaa ture jalqabuma iyyuu. Israa'eliin kan naannesse maalidha yoo jettanii kakuu dhabuu isaanii otoo hin taane jireenya dhabuu isaaniiti. Yeroo tokko karaa waaqayyo irraa goruu nu naannessa waan tokkotti. Maal waan guyyaa 40 deeman waggaa 40 deeman Israa'eloonni maaliif naannaan otoo ta'an yoo jettaniiti ila isaantu waaqayyoon dhaga'uu dadhabe isaantu waaqayyoodhaan dhaga'uu dadhabe malee otoo tole jedhanii ta'e waaqayyo sanaan hin kapxitaa itti baasa ture. Akkuma gaafa jalqaba gaafa halkan utubaa duumessaatiin guyyaa immoo guyyaa utubaa duumessaatiin halkan immoo duumessa utubaa biddaatiin akkuma jedhe sana jechuudha. Namni gaafa yaada waaqayyoo keessaa bahu kakuutti naanna'a. Isa itti bahuun irra jiraatu kakuutti naanna'a. Hinnaanna. Hallelujah. Maaltu kakuutti nama naannessa hojjetan inni tokkoof tokko namni gaafa yaada waaqayyoo keessaa bahu yookiin qajeelfama waaqayyoo keessaa bahu hinnaanna. Waaqayyo naannoo keessaa nu baasu. Lorra se kaboota bilivare beeloo kamina medas. Hallelujah.
Tambodega Abraham kan inni murteesse haala isaa wanta keessa jiru ilaaleetu bakka amma kanaan booddee meeri kan koo kun waan tokko iyyuu hin jiru asuma irratti dhaabbata waan tokko iyyuu hin jiru akka kanatti yaada jechuudha. Waaqayyo akkasittiin jedhe waan jedhe waan beekudha Abrahaam jedheennan innati sodaattu sin dhaalu inni mana kee keessaati ilaalaa jirtu sun sin dhaalu isani jedhatu si dhaalaa jedheen ati umurii kee haala kee ilaalte wanta keessa jirtu ilaalte dubbatte ani garuu akkas miti jedhe yaa beheer inda sawaa dellem Waaqayyo akka namaa miti obboleessa obboleettii koo akka namaa miti akka namaa osoo hin taane akka ofii isaatti Waaqayyotu. Isaan booddee boqonnaa 16 dubbistanii ilaaltanitti Waaqayyotti mul'achuu jalqabe boqonnaa 16 irratti. Boqonnaa 17 yoo dhattanii ilaaltan garuu Abrahaam yeroo waggaa nama 99 ta'etti Abrahaam jedhe Waaqayyo gara isaa dhaqee atarraa kaatee Abrahaam hin jedhamtu Abrahaam malee. Abrahaam jechi tokkitti maqaa tokkitti Abrahaam garuu abbaa saba baay'ee jechuudha. Haleluuyaa. Yo tureyyuu Kaakuun hin dangeeffaamu raabaa raasoo koplevara. Hin dangeeffamu boloo tokko Kaakuun dangeeffamaa hin qabnu nuyi. Amen. Inni tunnummaa koo tabjuu naaftee. Otoma raawwatiin hafuurarree. Tunnummaa koo tabjuu naaftee. Watiin hafuurarree. Kamalee nafuun abjuun kun raawwata aduun goos mul'ate gaaf tokko falaadha. Haa ta'u maamilii yeroon gatii kaffalee. Hola baba. Ofuma waan sagal odeessa seetanni yaanni waaqaa nafuu otoo raawwatini. Yesus amen. Tunnummaa koo tabjuu naaftee. Otoma watiin hafuurarree. Inni tunnummaa koo tabjuu naaftee. Otoma raawwatiin hafuurarree. Hiika malee nafuun abjuun kun raawwata aduun goos mul'ate gaaf tokko falaadha. Haa ta'u miti yeroodhaan malee. Ta'us qajeelummaan hangatii kaffalee. Ofuma waan sagal odeessa seetanni yaanni waaqaa nafuu otoo raawwatini. Amen. Ela masekota miklaasu toki memena shilara lavara baros. Inni xinnummaa koo tabjuu naaftee. Otoma raawwatiin hafuurarree. Inni xinnummaa koo tabjuu naaftee. Otoma raawwatiin hafuurarree. Hiika malee nafuun abjuun kun raawwata aduun goos mul'ate gaaf tokko falaata. Jakaso kobrelvara levara deka. Enjako selevlokrati amarabo. Isaan booddee dhageetu akka deeni nama qajeelaa ta'e fuula koo fuuldura deddeebiidhe. Na dhaggeeffadhu jedheen. Na dhaggeeffadhu nama qajeelaa ta'e fuula koo fuuldura deddeebi. Ani ilsaadaayidha. Ani maaloodha? Ilsaadaay. Ilsaadaay jechuun isa hundumaa danda'u. Fayyisuu nan danda'a. Ajjeesuu nan danda'a. Uumuu nan danda'a. Balleessuu nan danda'a. Ibsuu nan danda'a. Dukkaneessuu nan danda'a. Hundumaa. Namni mee kennaa garaa qaba obboloota. Ilsaadaay. Hallelujah. Qajeelummaan dura koo deddeebii malee. Sagaltamii sagal kanatti mucaa sii kennuu nan danda'a. Isa sii galee sana sii raawwachuu danda'a. Yesus. Deddeebii tokko dhattanii yoo ilaaltanii akkuma Waaqayyotti dubbateeti. 18 irra otoo isaanii qilxumaan muree bukkee ta'aniidha. Abrahaam caama qaxxaammata dhaga nama. Namoota sadiitu xop jedheetu karaa moo'ii gadi mul'atee dhanii arginee naan Abrahaam kun immoo keessummaa simachuu hin galchu. Keessummaa simachuu hin galchu.
Macaafni qulqulluun immoo keessummaa simachuun hin dagatinaa. Keessummoonni ergamoota Waaqayyooti waan ta'eedhaaf. Namoonni baay'een keessummaa simachuu isaaniirraa kan ka'e ergamoota Waaqayyoo simataniiru jedhamee barreeffameera waan ta'eef. Hallelujah. Amen. Ma yeroo tokko gaafa abbaan manaa keessummaa fuudhee galu itti naati manaaftu. Yaa isa malaalte nagaa keessanii baga nagaan dhuftanii nagaa jirtanii fayyaa keessanii mallattoo fi fidee immoo maal kennuufi dhufe mallattoo fi maal mana kaa'ee akkam innis abbaan manaa tokko gaafa isheen keessumaa fudhattee mana darbu kuruu nama magaa ta'e mataa akkam nagaa walte jedhan nagaa walte fayyaa keeti nagaa keeti balu maaliif keessummaatu mana isaanii jira waan ta'edha. Garuu keessummoonni ergamoota Waaqayyootti akka ta'aniiti macaafni qulqulluun dubbata. Abrahaam kuni keessummaa simachuudhaan aandanyaadha. Keessummaa kana simachuun galchuu jalqabumaa kaasee kan nama dhibu keessaa. Keessummaa simachuu kana hin galchu Abrahaam. Haalelooyaa. Gaafa namoota kana argu fiigee dhaqeetu namoota kana maal godhe macaafni qulqulluun akka jedhutti dhaqeetu kottaa maal wayi kottaa maal harka keessan kadhaa mul'iki kadhaa tajaajila bu'uura fudhadhaa hamma kanatti dhaqeetu jedha macaafni qulqulluun laal argite laal dhaqee jibicha fuudhee qaleetu haadha manaa isaatiin immoo waa tolchedheeni addisaaraadhaan immoo waa nyaataniidha. Ishaan kushinaa keessaa waa tolchiti inni immoo dhaqee horii qalee fidee fidu jarri nyaattee buddeen si dabaddabdee kaatee haati manaan keessan saaraanoo isa jiru jedhanii argite. Amma nuyi yeroo baay'ee isaa beemtonni keenya batalee waan tokko isinitti hima waan amaleeffannaa guddaa tokko nu ta'e utuma gatii tokko hin baasin gatii argachuu barbaanne waan tokko itti dhuguma isiniin jedha waan tokko itti Yesuus ikkoo nu oolfachuudhaaf nu hambifachuudhaaf gatii baase. Lubbuu kenne nu oolfatee siin jedhe lubbuu kenne birrii kenne miti musinnaan kenne Yesuus. Si oolchuudhaaf lubbuu kenne Yesuus lubbuu. Argite? Nummoo waan tokko itti maal irraa kakuun qabu. Waaqayyoon wajjin jira. Maaliif gidiin irra qubataa hin fakki nama fayyaa. Kiristaanummaan algaa ba'algaa miti. Tigalaan. Lollaa jiraatu malee mo'ichatu jira kiristaanummaa keessatti. Maaliif yoo jettanii nuyi ijoollee lafarraa bicha osoo hin taane ijoollee waaqarraa waan taaneef. Lafarratti immoo Yesuusii lafti anaan iyyuu nan simannee nas hin jaallanneedha. Isinin isin simatu waan ta'eedhaafi ani isin simachuudhaaf iddoo isinii qopheessa achitti immoo isin waama waamicha qabdu jedhe Yesuus jedhe. Abdiin Yesuus Kiristoos wanta inni waadaa guddaa dhala namaatiif gale tokko isa kana. Nummoo maaliif jaanarra ga'aa jiru? Maaliif gatii baasan? Gatii argacha. Naggaadeen tokko gatii itti buufachuudhaaf dura bituutu irra jiraata. Gatii baase miillaan deemee mataatti baatee maal jedhe? Yesuus si hambifachuudhaaf gatii baase. Irreebame, waraaname, hin dhiigee, hadhooftuu dhugee waan baay'ee ta'e hin du'e hin awwaalame dhagaa du'aa garagalchee ka'e gamu. Kana keessa ooleetu achi keessa si fide isheen achi keessa. Malee waaqa akka kanatti nu hambifatee nu fide qabna malee nuyi waaqa cal jedhee waan tokko hin arginu. Isa karaa hundumaa akka keenya qoramee qabnaa jedha Phaawulos. Ibroota keessatti isa karaa keenya akka keenya dhukkubsatee beela'e waan hundumaa ta'e qabnaa jedha. Garuu jedha yakkatu irra hin jiru malee cubbuun qabu malee namichi jedhe akkuma keenya qorameera waan baay'ee ta'eera jedha Phaawulos. Yesuus Kiristoosiif galannaa ta'u. Meedha qiiti waa meedha nin jarri nyaatanii hin deemne gaalala. Gatii baasuun kun gaariidhaam yeroo tokko. Nyaatanii dhuganii hin galleen malee irraa mikkoo jarri kun waa baattee deemti. Akkuma sin abjachiisee ture kakuu sin galee ture. Egaa mucaan hoggaa matti dhalataa mucaan keessan ishaaqin dhalataa jennaan. Yeddu jaartiin
Ma indandaamu akkamitti umurii maleedha jedhan jaartiin. Maqaa isaa mun kolfite jedhanii ni siyaaq jettee moggaafta gaa siyaaq jechuun kolfa jedhanii. Hallelujah. Kaakuun gaafa dhufe nama kofalchiisa. Kaakuun gaafa dhufu aara nama galfachiisa. Kaakuun gaafa dhufu maraadhu yookiin immoo gina jala ubbuusi nama godhatoo hin taane nama kofalchiisa kaakuun. Kaakuun nama balleessu otoo hin taane Waaqayyo kan inni namaa kennu kaakuun nama jiraachisudha. Tarii wanti si jalaa tureef tokko wanti si jalaa tureef situu yookiin maal ta'a beektaa silaa yoona silaa situu xiqqooshi maal si jalaa ta'a beektaa tarii si balleessuu danda'a umurii malee yoo sitti dhufe yeroo isaa malee yoo sitti dhufe si balleessuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf ture ta'a malee Waaqayyo si dhowwachuuf miti. Akka si dhowwachuuf otoo hin taane kanaaf ta'uu danda'a. Akka yaada kee naaf haa ta'u malee. Akka yaada kee naaf haa ta'u malee. Naafoo naa galee jedhee faarfataan. Akka yaada kee naaf haa ta'u malee. Akka yaada kee naaf haa ta'u malee. Reefuu naa galee. Akka jecha kee naaf haa ta'u malee. Akka jecha kee naaf haa ta'u malee. Naafoo naa galee. Rafa. Kaakuun hin dangeeffamu. Hallelujah. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Inuma keenya. Gufuu yoo jiraates waan barbaade yoo jiraate inuma keenya Waaqayyo numatti siqa. Hallelujah. Egaan gaasuma irratti hundumti keessan seenaa eebbisoorri laayivii hordofaa jirtanii ulfaadhaa. Waaqayyo yeroo gaarii nuuf kenneera. Waaqayyo baraaf jireenya keessan eebbisu ulfaadhaa.